Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen amantii garaa illee baga nagaan gara chaanaalii Oromoo dhuftanii isiniin jedha. Inshaallah yoo Rabbi jedhe hadhammoo nyaata aadaa Jimmaa keessaa godorree waan jedhamu isinitti agarsiisa. Inshaallah godorreen kun kana fakkaata. Godorreen Jimmaa qofatti argaman fakkaata akka Oromiyaatti. Afrikaa naannoo biraatti argamuu hin danda'a. Garuu godorreen kun akkamitti nyaataman se jedhu godorreen jalqaba irratti akkuma dinnicha kamiyyuu hin affeelama. Akkuma dinnicha bishaan keessatti affeelamaan nyaatamu jechuudha. Affeellee gosa lamaan nyaatama. Godorree qaqaa fi godorree jiidhaa nyaatamu jira. Akkamitti godhamu inshaallah hadha isinitti agarsiisa jechuudha. Godorree kunoo miiccinee rifeensa qaqqaba godorreen. Rifeensa kana irraa miiccee qulqulleesseetan jira biyyoo baadhate jechuudha. Idda mukaatii lafa jalaa buqqaa. Godorreen immoo faayidaa cimaa qaba jechuudha. Inshaallah amma godorree keenya bishaanitti neqnee bilcheessinee garuu godorree qaqaadhaaf hanga ta'e bilchaatee tun hin du'iniin keessaa baasa amma ta'e jechuudha. Godorree qaqaa gochuudhaaf akkamitti godorreen qaqaan godhama, godorreen jiidhaan akkamitti godhama isa jedhu isinitti agarsiisa. Amma bilcheeffannee kaanee walitti deebinee abiddarra kaa'amee akkuma dinnicha kamiyyuu bilchaata. Akkuma isiniin jedhe immoo godorree qaqaa immoo xiqqoo siituun ni bilchaatee hin du'inan irraa fuudha jechuudha. Inshaallah isinitti agarsiisa walitti deebinee yeroo inni bilchaatee ka'e. Deebinee dhufneerraa ammasa kana godorree qaqaadhaaf goona. Bilchaatee akkasa jiidhaa nyaatamuutti hin taane ammasa kana immoo quncifannee walitti deebinee akkamitti qaqamasa jedhummoo ammoo isinitti agarsiisa. Kana quncisnee haaphifnee murra jechuudha. Haaphifnee murree isinitti agarsiisa inshaallah isinitti deebi'a. Akkuma isin argitan kun erga quncee kana fakkaata. Badaa bareeda. Bifa lama qaba. Adiinis hin jira. Akka kana immoo kan bifa wacinoo fakkaatu hin jira. Godorreen gosa baay'ee jira. Akkasii amma immoo haaphisee muree isinitti deebi'ee isinitti agarsiisa akkamitti qaqamannee dhunni isa qaqamuuf deemu jechuudha. Inni jiidhaan ammallee sirriitti bilchaatuudhaafi. Amma kun ola godorreen keenya akkanatti haaphifnee murree jechuudha. Akka kanatti haaphifnee murree biyyatti eelee biddeenaa. Eelee biddeenaa gizee biddeen tolchanii kaanii eelee o'aa irratti gargagalchanii qaqamee qoora jechuudha. Amma akkasitti qilleensa fudhachiisuu qabdu bicuusi bishaan irraa akka qoorutti jechuudha. Amma kan ani garuu ovenii keessan galchaa yookaan furumii akka ijoollee biyya Arabaatti afaan Arabaatiin faamannuu fi furumii yookaan ovenii keessa galchaa akkasitti inshaallah yeroo inni qooree jedhe immoo walitti deebinee isinitti agarsiisa. Amma jiidhaa hojjennaan manni kun immoo nuu qaqamutti jechuudha. Kunoonni jiidhaanis kunoo ba'eera. Godorrichi badaa bareedaa wayitii akka carraa ta'e isa awwaara ba'u jechuudha. Inni awwaara ba'u kun namatti tola yeroo nyaatanullee gizee tokko tokko keessoon isaa jiidhaa ta'a. Godorreen kaan immoo qaqamaa jira jechuudha. Amma kunoodha ovenii keessa jira. Ibidda gadi qabdanii gara gaggalchuu qabna jechuudha kunoodha. Akkasitti yeroo inni takka qooree sirriitti qooree jedhee ibidda gadi qabnee suutaan jechuudha. Biyyatti gaa'eeleedha akkuma isinii jedhee eelee irratti sirriitti namatti mi'aa. Amma isa intinii kanan ta'u inni kun akka sana hin ta'u garuu fakkeenyuma agarsiisuudhaaf waan aadaa keenya egaa bakkuma dhaqnetti itti fayyadamna. Inshaallah gizee inni ba'e isinitti agarsiisa. Ammaaf kun isa jiidhaa keenyatti deebinee isa jiidhaa mummurannee walitti deebina akkamitti inni jiidhaan immoo akkamitti dhiyaata akkamitti nyaatama isa jedhu. Ilaali gaamma deebinee dhufneerraa godorreen keenya ni qaqame kunoo kana fakkaata. Inni jiidhaan immoo kunoo kana fakkaata. Babbareechinee maalii wajjin akka nyaatamu wajjiniin walitti deebine. Kuni dhadhaadhaan makama kun dhadhaadhaan suppuumamee nyaatama. Ammaan kaniin haphisee fi maaliif bartanii biyya keenyatti eelee irratti gizee godhamu akkasitti naaphatu buudhuma isaa godhama. Suuta jedhee bilchaatee qaqama jechuudha. Sitti garuu ishii namaan jedhu ovenii keessa yookaan furumii keessa yoo keenye ishii jedhee namaaf hintiniin jedhu irriin cica jechuudha. Fakkeenyuma isinitti agarsiisuuf malee isin fufurdaa isaallee gochuu dandeessu. Warri eelee biddeenaa qabdanullee irra hin godhina. Eelee nama jalaa balleessa. Akkasitti amma godorreen keenya ni qaqqamee fi
inni jiidhaanis ba'eera. Dhadhaadhaan waliin makanii kun dhadhaadhaan sukkuumame jechuudha. Dhadhaadhaan sukkuumamee nyaatama. Dhadhaadhaan sukkuumannee kaanee walitti deebina isinitti agarsiisa. Dhadhaadhaan usmiti xiqqoodhumatti sukkuumnee walitti deebinaa jechuudha inshaallah. Kunoo dhadhaan asiinaan qaba. Dhadhaatti neqnee ittiin waliin sukkuumame jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanu kana maashaallah namatti tola. Kunniin immoo maaliin nyaatama yoo jettanii barbareedhaan nyaatama. Barbaree diimaa isinii godheen ture. Barbaree diimaadhaan nyaatama jechuudha. Barbaree diimaa itti godhamee ittiin cubatamee nyaatama jechuudha. Aannan yookaan itti dhugama. Yeroo kamiyyuu nyaatama jechuudha. Inni kun immoo kun akkasi. Barbareen illee dhadhaan itti godhama. Yoo barbaaddanis dhiisuu dandeessu. Istiikinni irra kaa'e kana immoo faashinii baasee isinitti hin fakkaatini. Kuni akkuma aadaa duriitti illee waan jiidhaa ta'eef ammantinii qabna bartanii muka bunaa biyyatti akka Jimmaatti amma muka bunaatu jira. Haanxaa ba'a mukti bunaa sun. Sanarraa kukkutameetii bira kakkaama akka namni harkaan ittiin buunee jechuudha. Yeroo kamiyyuu nyaatamuu danda'a. Godoreen yeroo baay'ee yeroo gannaa biqilaa. Akkas fakkaata amma dhiyeessinee waan hojii nyaatamu wajjiniin bakka nyaatichaatti ol argina inshaallah. Kunoo dhadhaadhaan waliin makneerra akkasitti dhadhaan sukkuumameera. Inshaallah walitti deebina amma waan nyaatamu waan itti dhugamu fudhannee dhufna. Amma kunoo wal dhiyeeffannee walitti deebinee jechuudha. Godarreen keenya kunoo barbaree wajjiniin aannanii yookaan itittuu wajjiniin nyaatama jechuudha godarreen. Inni kun godarree qaqaadha. Barbareen kunoo barbaree diimaadha. Barbareen dhadhaanii waan qabbanaateef dhadhaanii irratti qorree. Inni kun immoo kunoo sajiidhaadha jechuudha. Kun akkasitti qabatamee nyaatama jechuudha. Namni kun immoo yeroo nyaatuun istiikinni isaa fudhatee nyaata jechuudha. Biyya keenyatti mukaan nyaatanii gaa dur mukaan nyaatanii amma garuu istiikinni qaban jechuudha. Kunoo aannan yookaan itittuu ittiin dhugatamee akkasitti nyaatame yeroo hin qabu yeroo barbaadame nyaatama. Godarreen inni qaqame kunis sirriitti qaqama gaa biyyatti. Ani fakkeenyuma isinitti mee yayyabbisameetuma muramee sirriitti qaqama. Amma kana keessatti nama gogu hirrin cica yoo yayyabbate jechuudha. Yoo akkas ta'e xiqqoodhumasii akkuma fakkeenyaa godhachuudhaaf waanuma aadaa nama yaadachiisuudhaaf inni jiidhaan immoo kunoo kana fakkaataa baay'ee tokko mi'aa'a. Nyaadhaa ilaalaa. Godarreen immoo nama garaan gogee nama duuda dhukkubuuf badaa bareedaadha. Faayidaa qaba. Hundee mukaati. Baay'ee mi'aadha. Nyaadhaa ilaalaa. Isiniin jedha kana fakkaataa akka isinitti tolu abdiin qaba. Nyaata aadaa Jimmaa keessaa isa tokko inni kuni. Inshaallah akka isin jaallattan abdiin qaba. Yoo isinitti tole laayikii godha. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Yaada babbareedaadhaan nu jajjabeessaa. Isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.